Gari itisen. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri salamu alaikum ettan. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Warri ana dhufettan ana warri welcome bagnagaan dhuftan. Hundi keessanuu nooruu dhiyaadha. Salaamtaa kiyyattaan sun haqaa yoo faabboon dagatidha. Rabbiin nama qaa dhaabbaatiin dhaabbatee milkaa'u. Anaaf siin illee nu haa godhu. Haqaa yoo faabbootii aansuun mana Filisteemirraa eegala. Addunyaa keessa dhumaraa akka Rabbiin najaa isaan baasu rakkoo Rabbi isaan baasu dhiyoo Rabbi fayyisu. Hidhamaa akka Rabbii hiikamsiisu hundi keessanuu du'aa teessaniin dagatinaa isiniin jechaa nooru jirtu baga jiraattan faaruun tarabbi anaas illee nagaa waliin nu deebis mata dureen kiyya maal jetti hireen asiyaas akka hiree mangistuu Hayilemaariyaam ta'uu deemti ittaan sinee haala yeroo illee gaggabaabsinee waliin laala baga nagaan dhuftan anaa dhufu nooruu isiniin jedha gali bareedduu ilmaan Oromoodhaa haalli yeroodhaa kan biyya keenya keessa jiru naannoo faannoon ka warri ilmaan Jawaar Mahammad gatii kafalaa jirti. Gareen shororkeessota faannoodha jechuudha. Naannoo Amaaraa guddina Gondar keessatti lafa kaaba aanaa Cilaagaa Haleeluu bakka jedhanitti dhukkeen irraa baatee jechuudha. Tankaarfi fudhachuuf dhufteeti waan silaa nama irratti dalaguu dhufte irratti dalaganii boojuun gara nama 12 harkaan qabamuuf ragaa viidiyoo wajjin kan dhuga'e poost godhanii jiranii namoonni hedduun sooshaal miidiyaa kanarratti deemaa jira jechuudha. Kanaaf gartanii diinonni kaa milkii takkallee hawaasnis bakka jiru hundaa uummanni Amaaraallee gabbahee afoo dhaabbachaa jira jechuudha. Faannoon akkuma isiniin jenne gaafa mana amantii seentee uummata musliimaa ka salaata irra jiru fixuu eegalte badii isii ofii jarjarsitee jechuudha. Uummata nagaa qawwee harkaa hin qabne ka isaanii walii hidhaa hin qabne hawaasa isaanii ammallee jechuudha. Dhaqxee guyyaa gartee masgiida keessatti warra sanfitte akka isin gartan kana rabbi sii qabee qabamtee jechuudha faannoon. Qabaa rabbi sii qabu sii qabee taadhumatti irraa kan hafte kunoo tuulii qabanii hidhanii oofanii jechuudha. Warri faannoo poosti godhuun faannoodhaan galgalaa ganama lafa dhiitan warra mallee faannoon nu dhufa jedhanii deeman daaddaan keessan warri daaddaa jala deemtanii deeggartan ilmaan daaddaadhaa takka ammoo obboleewwan daaddaadhaa jawwee jechuudha. Akkasitti kunooti walitti hidhanii oofaa jiran jechuudha. Ragaa wajjin maalii kun gangarsiisu kunni fixanii kaachirraa fi marsanii harkaan guuran jechuudha. Kana kan dalagaa jiru hawaasni keessaa yoo raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuudhaan gartee shoora guddaa taphachaa jiran jechuudha. Kaani ammoo gara Tigraayitti deebinaa Tigraay ka hiriirri mormiin akka jiru itti fufee jira. Isa kanaan wal qabatee uummanni Tigraay akkasuma warri hidhattoonni isaan armii jedhanii bakka hundatti ijaaran guutuun isaa fincilatti kaasee jiraanu amma achi paartiin tiksinuu nagaa uummata keenya Tigraay tiksinaa mootummaa federaalaa wajjin jiraanna kan jedhu dhibbatti itti banii jiranii walumaa galatti diinonni gara hundaan gartee shiraan mootummaa kana irratti biyyaartan dalaguu deeman salphatanii mataan isaanii lafa laalee jira jechuudha. Ka kana irraa ka'e dhiisuun yookaan ammoo Asiyaas Aforqii takka ammoo namtichi afaan daabaa afaan warqii jechuun ka afaan daabaati. Asiyaas Aforq namtichi afaan warqii jedhaan warri. Asiyaas Aforqiidha hireen isaa hiree Mangistuu Hayilemaariyaam tahaa jirti jechuudha. Mangistuu Hayilemaariyaam dikteetarummaa isaa gaafa bakkaan ga'e yeroo gartee kaa balballi itti cufamte hullum nagar xoor gambaaruun hundinuu gara dirree lolaa jedhaa dhaqee eega lafa dhiitaa bahee ilmaan namaa lafarraa haxaa'ee dardarri Itoophiyaa keessaas sadarkaa dhabamu takka gahetti maa'iin isaa akkam taate xiyyaara isaa fudhatee gara Zimbaabuwee Keeniyaadhaan jechuudha. Asiyaas Aforqii illee hireen isaa samtaatee jirti. Masaraa mootummaa keessaa kaan utaalee jira ammoo inni eeggamaa jiru yoom biyya gadhiisee bararee bahe kan jedhu niwusiin takka odeessi bireek niwusiin sooshaal miidiyaa kana fudhataa feegaa jirra jechuudha. Inni ammoo dhaadannoon inni kaleessuu faana mijjeeffachuuf haala mijjeeffachuudhaaf mootummaa Itoophiyaa dura dhaabbannee tankaarfii barbaachistu fudhannaa jedha. Godhuun ni mala jechuudha. Gara lolattis seenee yoo laalee dubbiin gartee ka waa hiisuu dadhabu taatee fi inni achii dhukaasee ka biyya keessaa girrisaan biyya keenyaa ka asii haadha ofii godhuu diduuf ta'u taateef dammaqee jalaa deebi'u ta'e akkasuma nafxanyootaaf shaabiyaan wayyaaniin kan gartee isaanis rakkoo kana keessatti kan dammaqaniif duba deebi'an taate hireen inni qabu takkattii qofa. Takkattiin sun osoo dhaqanii harkaan hin qabin biyya ollaa biyya gaarii isaaf gartee firummaa qabdu takka akka Mangistuu Hayilemaariyaam Zimbaabuweetti baqatetti innis biyya ollaa takka akka baqatu eeggamaa jira jechuudha. Kanaaf inshaallah rabbii warra sannu godhee sannu haa agarsiisu jechuudha. Lolan barbaannu naga barbaannu. Raqa keenya irratti ammoo ilmaan Itoophiyaa saba sablammootaaf ilmaan Oromoo wal qabatanii lafa Oromoodhaa lafa Itoophiyaadhaa haqa teenna bakka jirtutti ilmaan Itoophiyaadhaa osoo amantiin kutaan gandaan waliin qoonne barbaadachuudhaaf qophii guutuu xumuratanii addunyaafis
mirkaneessanii ammaa achi obsa fixannee jirra. Haqa teenya irratti nam tokkollee gaafannu kan jedhu mootummoota addunyaa kan gamtooman fi xalayaan barraa'ee isaan dhaqqabee jira. Yoo dandeettanii furmaata gootan furmaata godha. Furmaata godhuu baattan ammoo heera addunyaa cabsana kan jenne nu eebbisaa kan jedhu mootummaan Itoophiyaadhaa gara isaanii illee waan jirtuutti addeessee jira jechuudha. Kakaan irraa hafe ammoo karaa warra mootummaa Ameerikaatii fi mootummaa Itoophiyaa akkasuma Ijipti jidduu mootummaan Ameerikaadhaa haasaya karaa nagayaan wanni kun kan bishaan Abbayyaadha. Akkaataa yaa'iin kun lamuun kaan xumuruudhaaf jidduu kanatti karaa nageenyaa haasamaa jira. Khayri rabbi haa hiiku jechuudha. Kunis waan biraa osoo hin taane wanni irraa haasamu. Mootummaan Itoophiyaadhaa bishaan hidhee xumuree jira. Wanni ammaa achi gartee Ijiptiin lafa dhiittan hin jiru kan jedhu pireezidenti Tiraamp waan jiru jala sararee itti himee jira jechuudha. Amma wanni godhamu maali? Isaan kun Ijiptis mallaqa ofiillee baaftee yeroo ofiillee gubdee biyyattii tana jeequudhaaf laaquudhaa fi Shaabiyaaf wayyaanee akkasuma shanii ijaartee isiin guluftu kan akka dhaabduuf mootummaan Ameerikaadhaa waan jirtu jidduu kanaa qulqulleessuudhaaf deemaa jira. Rabbi khayrii haa godhu jechuudha. Isiin tana taatee isiin karaa nagaatitti xumuramte wanni gaabuchullaan isaan Itoophiyaa keessatti turan kan Shaabiyaa, kan Faannoo fi kan TPLF akkasuma shaneedhaa guutuun isaatu killee keessa shamtee jechuudha. Killee keessa shamteeti shamtuu gannaqan. Kan akkasiin naa fudhataa. Gama kaaniin ammoo wanni gartanii kalee galgala karaa tiktookiitiin namoonni hedduun yaada bilchaataa qaban dhufanii yaatanii haala biyya keenyaa waa'ee ikoonomiidhaa kan deemaa jiru keessaa liqii biyya keenya irra jiru irratti hojii mari'annee turre karaa feesbuukii karaa tiktookiitiin jirtan isinuu quba qabdanii isiirraa wanni xiqqoo isinii tuquu barbaadu maalidhaa wanni godhamaa jiru deemamaa jiru biyyattii tana keessatti waa'ee liqii namoonni gartee waan kanarraa waa'ee diinagdee irratti dandeettii hubannoota qaban bal'inaan waan kanarraa ibsan bareedduudhaa ta'u ammoo mootummaan Itoophiyaadhaa irratti keessaayyuu peejii Jawaar Mahaammad irratti ololli inni oofuuf akka isin burjajjeessuu barbaadu waa'ee liqiiti. Waa'ee liqiidhaa akkuma beekamu Itoophiyaan ikoonoomii Itoophiyaa bu'aa jira. Waa'ee barbaa dhibbata kaasan warri kana godhu waa tokko Oromoon adda baafachuu qabdan. Keessaayyuu miidiyaan CNN faati, VOA faa, Deutsche Welle yookaan ammoo reediyoo Jarman, VOA Ameerikaa akkasuma BBC afaan Oromoo afaan Amaariffaa warroonni kunneen kan dalagan warra kana shani takka Faannoo takka ammoo maqaan isaanii akka gaarii naa hubadhaa warroota mootummaadha jiran kana dura dhaabbatan guutuun isaaniitu jechuudha. Isa kanarraa kan ka'e ololli isaan oofan waa'ee liqii akkuma kalee karaa saniin isin dhageettanitti liqiin kun liqii Haayile Sillaasee irraa ka'ee Mangistuu Haayile Maaraamii fi Mallas Zeenaawiidha liqeeffatanii deemanii mootummaan hadha jiru kuni waggaa torban kana keessatti doolaara biiliyeena 2 ol kafalee jira kafalee jiraate doolaara biiliyeena 14 akka kafaleetti beenaa jechuudha. Kana jechuun liqii fuudhuu irra kafalutti jira. Liqiin kun ammoo akkuma kalee erga warra karaa tiktookiitiin jirtan jirutti liqii mootummaan kun yeroo takka kafaluu danda'u garuu seera ittiin mallatteeffame akkaataa itti liqeeffatame heera qaba jechuun kun biyyoonni addunyaa kun yeroo sii liqeessan heera kaan qaban waggaa gana keessa kafaltaa akkana kafaltaa waan san gubbaa dhala jira waa hedduu seera hedduu jira jechuudha danqaan si kaan horii ol kaatee fuutee fiiddeen kafaltu seerri sunni waan jiruuf seera kana gubbatti ammoo akkaataa ittiin miidhamtu yeroo dheeraa san keessatti dhalti dhalaa deemtee akka itti kafaluu hin dandeenyeef danqaalee adda addaa wanni kaa'amee jira jechuudha. Kuni warri waa'ee diinagdee irraa wanna dubbatan bareedduudha. So isa kanaaf mootummaa Itoophiyaadhaa yoonni dalagaa jiru amma namoonni gariin jawween fa'aa wanni maxxansu liqii mootummaa Itoophiyaa gaafachaa jira jedha. Yes ni gaafata. Mootummaa Itoophiyaa qofaan mootummaan Ameerikaa tiilee ragastoota jira. Chaayinaa irraa horii liqeeffatee qaba. Biyyoota addunyaa kanarraa mootummaan hin liqeeffanne hin jiru. Mootummaan keenya uummata nurra xiqqaa qabaatee biiliyeena 90 wayitu irra jira jechuudha. Itoophiyaan liqiin alaa mana biiliyeena 20 gadi jechuudha irra jiru. Liqii biyya keessaatii walitti yoo akkam guddate gartee liqiin kun biiliyeena 50 ta'uu mala. Garuu biyyoonni heddumminni namaatiin nu hin geenne akka keenyaa fakkii yoo fudhanne gara doolaara biiliyeena 90 wayitu irra jira jechuudha. Akkasuma biyyoonni addunyaa kamuu namni liqii hin qabne hin jiru. Garuu biyyoota Afrikaa kanneen biyya guddachuu barbaadu. Liqii kadhaa nama jalaa ba'uu barbaadu, uf danda'uu barbaadu kana karaa madooshaadhaan mataa keessa dhaaniintu jira jechuudha. Kanaaf olola irratti oofan warroota wallaaloo, warroota waan beekne, warra gartee waan xiqqoo qaccee qabatee guluuf kanaan liqii kafaluu dadhabde Itoophiyaan, ikiroomiin Itoophiyaadhaa cabaa jira. Doolarri gartee ol ka'ee birri Itoophiyaa dalaggaa dhabaa jirti kan jedhu kuni dalaggaa kamuu keessatti wanni uummanni keenyallee hubachuu qabu maali? Adeemsa keessatti yeroo ati waa daladdu naggaadeen tokko fakkeenyaa fi yeroo suuqa tokko banu takka ammoo kaampaanii tokko banu isi jalqabaa ni kasaaraa jechuudha. Maaliif hojii itti seenu san gubbaa bayii guddaa itti baasa. Mana ijaaraa, mana san keessatti yookaan warshaa san keessatti maashinoota itti bitaa, daladdoota hayar godhaa, wanna hedduu itti baasaa jechuudha. Yeroo kana horii guddaa isa gaafata. Horiin inni baase sun guutuun isaatu horii bu'aatii miti, horii kasaara yeroo sanii jechuudha.
Eegasii eega dalagga seenes ji'a lama sadii yookaan ji'a ja'a kasaara. Eegasii eega waan hunda seetaappi godhe maaliif kasaara namni kun dalagga jira waa itti baasaa jira malee galii argatu amma waan san gadhaabaa jira lafatti jechuudha. Fakkii ibsini kaa'e mootummaa Itoophiyaadhaa yeroo ammaa kanatti bakkoota adda addaa waan akka xaa'oodhaa waan akka nukireelii kan inerjiidhaa yookaan ammoo nageenyaa jechuudha. Bakkoota albuuda adda addaa wannoota gartee misoomaa irratti magaalaa waan hunda sirreessuu irratti mallaqa guddaa biiliyoona kana hin jenne isa gaafata jechuudha. Isa kanaaf liqii isa barbaachisa. Wanni inni itti baasaa jiru kun nyaachaan jiru yookaan ammoo liqii ittiin kafalaan jiru. Waan deebisee biyya kana ijaaru liqii san kafalu inumaa liqii kafaluu miti biyya san guddisu. Fakkeenyaaf Itoophiyaan buna qabdi. Bunni Itoophiyaa karaa caala guddachuu jira. Kalee Itoophiyaan meeshaa lolaa alaa bitti adda ofii oomishaa jirti. Kalee Itoophiyaan wannoota akka gaazaa fa'aa alaa galchiti adda mataa ofiitti gaaza ofii baafattee itti fayyadamaa jirti. Wannoota akkanaa kanneen hedduu isaa mataa ofiitii gartee hadha bayiitti baastee wanni dalagamu sun fakkeenyaaf gaaza baasuun doolara biiliyoona agassi gaafata. Xaa'oo kana dalaguun doolara biiliyoona agassi gaafata. Nukireel dalaguun doolara biiliyoona agassi gaafata. Bishaan abbayaa kafaluun doolara biiliyoona agassi gaafata. Wanni kun hundinuu bahii guddaa itti baastaa jechuudha. Eega baasneen duubatti maal argatta? Horii san irraa deeffattee argattaa jechuudha. Kanaaf karaa tiktookiitiin ammas itti deebinee garas deemna inshaallah. Wanni namoonni hubachuu qabdanii fi warroonni biyya tana diiguuf keessaayyuu Oromoo araa kiiloo baasuudhaaf olola adda addaa fuudhanii gurra isin kaahan hin dhagayinaa isiniin jechuu barbaadneeti. Waan kana gubbaa waa isin tokko isinii tuqa. Waggaa shananadhaa jahaldhaa waan haasamaa ture jira. Kakatanii yoo mootummaan kun waggaa dabru inni nagahaan dabre nutu kijibdu. Qabrii teenarra dhaabbatinaa jechaa turte jawween faati. Maaliif jedhanii diinagdee harkaan qabanii warroota waa'ee diinagdee irra dandeettii qaban doktoroota piroofeesaroota dhiyeessanii marii waliin gochaa turan jechuudha. Ummataaf argaa kunooti wanni deemaa jiru mootummaan kun diinagdee harkaan qabu liqii nagara irra jira liqii kafaluu hin danda'u lola irratti doolara biiliyoona 29 baasee jira. Kanaaf waan takka laga takka bu'uu hin danda'u. Uummanni gabbahee wal nyaatee fincilatti kaasee diigamuu deeman hundaan jechuudha. Gaafas waan isin hin jenne ni yaadattan kijibaa jenne jechuudha. Maaliif mootummaan akkas ta'u mootummaa akkamii mootummaa taa'ee dhagaa bu'uuraa kaahee bakka dhagaa bu'uuraa kaasanii waan dalanne ka doolara liqeeffatee takka ammoo kaazinaa keessa ka jiru takka uummata irraa saamee kamindaa daladdoota isaa kafalu waraana isaatii kafaluu fi ufii nyaatu jechuudha kasaaraan sun gubbaa keetu. Namni dalagu kamuu mootummaa irraa eegalee garam tokkotti namni sossoo bizineesa irra jiru waa ijaaru waa dhaabu waa dalagu sossoo kamuu bu'aan galata hin kasaaru jechuudha liqii ofirraa deebisa. Isa kanaaf wanni sun guutuun kijiba taatee mootummaan kun bishaan abbayaa hidhee xumuree albuuda bakka adda addaatii baasee gaaza baasee akka isin gartan kanatti biyya misoomsee biqiltuudhaan waan addunyaan dalaguu dadhabde biqiltuu biiliyoona 50 ol dhaabee biqiltuun sun biqiltuu nyaatamtu biqiltuu gartee dawoomaaf taatu biqiltuu gaaddisaaf taatu biqiltuu qilleensaa gartee biyya kanaatiif gartee roobaaf waan hundaafuu taatu waan hedduu kan itti fayyadamu dalagan. Aga mootummaa Ameerikaatiin baatutti waan kana dinqisiifachuudhaan waan namuu dalaguu hin dandeenye Dr. Abiy Ahmad Ali dalage jedhee Tirampis waan kana gartee galata galchee jechuun ni gartan. Kun ammoo adda wanni biyya kanatti dalagame biyyoonni addunyaa warroonni taajiroonni turistiin hundi dhufanii Itoophiyaa ilaalaa jiran. Maaliif wanni dalagame kun dhugaadha? Hagamitti akkamitti kan jedhu ilaalaa jiran ragaa ba'aa jiran jechuudha. Kana qofaan mootummaa Itoophiyaa waan kanaaf ifa godhee addunyaa kanaaf waan hunda geessuudhaaf sadarkaadhaa miidiyaalee addunyaa gugurdaadhaan istaandardiidhaan waan hundaan qixxaatu gartee Afrikaa dabalamu kan jedhu dhaabee jechuudha. Afaanota addunyaatiin akka addunyaan dhageettutti akka dhageettiillee agartee dhugamu dharrattee dhufteellee ilaaltutti jechuudha. Kun waan jajjabduu gurdu kana qofaa miti. Hadha nuukireelaa nagaa yookaan ammoo inerjii nuukireela isa jedhan biyyoota 9 qofatu Itoophiyaan duran qaba. Itoophiyaan biyya kurnaffaa taatee yeroo ammatti gara hojii seenaa jirti jechuudha. Yeroo biraa taate waggaa arfaan dhufu kana keessatti gara hojiitti seena. Kana qofaa miti. Gaaza tokko baaftee kan lammataa ammallee itti seentee jirti. Inshaallah warra biraa taate innis ni dhufa. Yeroo gabaabduu keessatti. Kana qofaa xaa'oo addunyaa keessatti biyya murtaa'etu qaba. Xaa'oon kun Afrikaaf akkasuma addunyaadhaaf dabramee galii guddaa galchuudhaan bu'aa guddaa biyyaa buusaa jechuudha. Kunis dandeettii mootummaan kun diinagdee qabaachuudhaa fi dandeettii qabaachuu hojii irra jiraachuu agarsiisa jechuudha. Wanni mootummaan kun dalage waan tokko lamaa miti. Takka lama sadii waan jennee lakkoofnee keessaa baanu waan as dhiyaatu miti. Fakkeenyaaf mootummaa Itoophiyaa kaleessa rasaasa alaa bita. Rasaasa. Hadha rasaasaa miti. Taankiidhaaf diroonii meeshaalee gartee maashin gaanjaniin haga xiyyaara mataa ofiitii dalaguu gubbaa ga'ee jira. Kun maal agarsiisa? Tokko nama barate Itoophiyaan qabaachuu lammata mootummaan hadha biyya kana liid godhu yookaan ammoo hoogganu kun dandeettii qabaachuu kan biraa ammoo
nama sagantaa baasee waan baay'isan hojiitti hiikuu danda'uu fi waan godhu beekuu fi yeroo itti godhu beekuu fi nama waliin godhu beeku waan ta'eef waan hundaa dhibbaa dhibba successful ta'e yookaan ammoo dhibbaa dhibba